sirna kamiin keessattuu dubartiidha akka adda durummaadhaan yookiin akka hangafummaan kabaja dubartii Oromoon dubartiif kenne yookaan aadaa duudhaa saba biraa yookaan arsiyyuu ta'ee Oromooyyuu ta'ee Oromoo keessaayyuu akka arsiisitti gadi fageenyaan kan qabu arsii caalaa hin jira jedhee yaadu maaliifuu abbaa gadaa duuba haadha gadaatitu jira anamma kana dura dhagaheera jechuudha xiqqoo ta'ee gumii afaan Oromoo keessa hojjedhu maaliif abbaan gadaa osoo jiru haati gadaa jirti jedhee gaafadheera jechuudha abbaa kiyya akka jirtullee natti himeera gaafa maaliif natti himanii haadha abbaa gadaa duuba haati gadaa hin jirti jiraannaa hoffolchitee eebbiftee manaa baaftu maleeyyuu milkaa'u jechuudha kanaaf abbaan gadaa jechuun hangafa abbaan gadaa ka seerri jalatti tumamee seera inni ittiin diriirse san jala bulanii jechuudha akka odaa gaaddisaati jechuudha abbaan gadaa kanaafuu isa duuba akka haati gadaa jirtu beekamuudha jechuudha kun guddina guddaadha seera amma dimokiraasii jedhamee lallafamu kana keessatti akka gaafa mootiin jiru mootittiillee akka jirtu waan makkasiisanii wal qabata jechuudha kabajni dubartii hangan arsii bira guddaadha cabsamuu xiqqaachuu hin qabu dubartiin wayyooma yoo jedhamu guddaadha jecha guddaa wayyooma jechuun waaqaaf lafaa wayyoomni kennama waaqni guddaa lafti guddoo waaqa lafa hangafa maadhaan jedhamee yoo kennamu dubartii dursee wayyoomni ka kennamuuf ilma namaa keessaa dursee kan wayyoomni kennamuuf dubartiif yoo deettuu taate yoo bantittii ambaa taate dubartii durbummaa isiin yoo wayyoomatu kennamaaf kabajaa jechuudha kabajaan guddaan ka kennamuufi dubartiidha kanaafuu sirni dubartii keessaa amma fakkeenyaaf sirna arsiin qabdu sirna siinqee sirna ateetee asaraa fakkeenyaaf asaraa irratti sirriitti hojjetamuu qaba maaliifuu sagantaa dheeraa akka fakkeenyaaf ashandiyee jedhanii amma honnoo gubbatti barraahee ashandiyeen amma galmaaheera jechuu galmee sirna yuuniskootitti akkasi akka hojjetamuu qabuuf silaa ka irratti hojjetamuu qabu sirna guddaa sirna of danda'ee sirna akka turizimiititti turizimiiyyuu ta'ee biyya kana keessatti galii guddaa argamsiisu keessaa sirni asaraa dubartootaa sirna guddaa kun amma guddina dubartii hangam dubartiin seera mataa isaanii ittiin bulmaata mataa isaanii seera adabbii isaanii seera kabajama isaanii sirna addatti raawwatan guutuu ka hirdhuu hin qabne sirna asaraa qaban sirna asaraa kanarra sirrii hojjechuu amma haadha siinqee seera qanafaa keessatti akkasiin itti seera itti raawwattu beekuun dirqama jechuu dura kanaafuu dubartii walumaa galatti arsii biratti kabaja guddaa akka qabduu fi hangafummaan wayyummaan dubartiin haadha jannaati haadha karraati jedhamee kan waamamuuf waan isiin guddoo taateef jechuu kabaja guddaa qabdi sirna gadaa keessatti sirna haadha siinqee keessatti ittiin bulmaata jiruuf jireenya arsii keessatti kabaja akka ammaan tana akka salphaatti dubartiidha yookaan immoo namni wayii uffata aadaa uffatee yoo bahe haadha siinqeeti jedhamee yookaan uffatamu kan osoo hin taane sirriitti haga korma qalattee abbaa feete hayyuu feete yoo ta'e beekaa feete yoo ta'e dureessa fedhe yoo ta'e akkasiin humna isiitiin seera isiitiin korma irraa qalattee nyaachuu dandeettu kan mul'isu sirna aadaa arsii keessa jira hangafuma international ta'uu qaba jechuu kuniin kanaafuu kanarratti sirriitti akka hojjechuu qabnu gama hayyootaatiin dhaamadhaa galatama.